Har'a mata duree gabaabaa tokkoon dubbadhee isinii kadhachuu barbaada. Warri macaafa qulqulluu qabdan seera ba'uu boqonnaa 2 fi boqonnaa 3 irra kan jiru dubbadha. Seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 23 kaasee amma 25tti kan jiru. Akkasuma seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaasee amma 9tti kan jiru. Walitti fufnee dubbifannaa. Seera ba'uu boqonnaa 2 23 kaasee akka jedha. Bara baay'ee booddee mootiin biyya Gibxii hin du'e. Namoonni Israa'el immoo garbummaa keessatti aadanii gargaarsaaf hin iyyatan. Inni isaan garbummaa keessa iyyatanis gara Waaqayyootti ol ba'e. Waaqayyo yommus aannaa isaanii dhaga'ee kakuu Abrahaamiif, Yisihaaqiif, Yaaqoobiif kakate yaadate. Waaqayyo akka Israa'eloonni itti jiran beekee isaan ilaale. Ameen. Yommus Waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isa warrumnaan isaan hojjechiisan irra jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanii an beeka. An harka warra Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'eera. Biyya sana keessaa gara biyya gaariitti, biyya bal'aatti, biyya aannaniif damma baasutti, lafa Kana'aanotaa, Heetotaa, Amoorotaa, Pheerzotaa, Hiyyotaa, Yebuusotaas ol isaan nan baasa. Amma kunoo iyyanni Israa'elootaa na bira ga'eera. Akka warri Gibxiitti isaan cunqursanis ani argeera jedhe Waaqayyo. Gidduu kana torban kana kanuma gar keessa koo deddeebi'aa Maksanyos kanuma naasaa Yarras kanuma naasaa Waaqayyo nama irraa irraa kaa'edha. Nama zarqanaa kam ijuma keessa dhugaa Waaqayyoon sitti raajaa inni gassi qabe kun sirraa kaa'ee. Hinka'u anfannoo kee jala iyyi koo fuula kee argamu. Malee waa gochuu hin danda'u. Haleluyaa. Saba Israa'el jalqabumaas dhufa saba Israa'el olaaltan Waaqayyoon dhaggeeffataa deemu. Yeroo dunkaana ijaaran illee yeroo duumessi ulfinaa dhufu lafa duumessi ulfina Waaqayyoo dhufeetti dunkaana ijaaramu seen. Akka jechuun sabi kun dhuunfaa Waaqayyooti. Lafuma dunkaana mana isaatti ijaarratee bulullee dura duumessa Waaqayyoo ilaala. Yoo duumessi Waaqayyoo dhufee buufatee dunkaana ijaaru yeroon dunkaana iddoodhaa jijjiirratan ga'u ofumaa deemu miti. Yeroo duumessi Waaqayyoo dunkaanicharraa ka'u dunkaana diigu. Hamma mana isaaniitti, hamma biddeena isaaniitti, hamma gola isaanii isa dhumaatti Waaqa gaafatu. Waaqayyo wajjin haasa'u. Waaqayyo isaan gidduudhaa nama qabaa. Waaqayyo sitti dubbataa, isaanis Waaqayyootti dubbatu. Akkasitti dhufan. Guyyaa tokko garuu Yihuudaafaan dogoggoranii Waaqayyo nama xiqqoo tokko isaan keessaa biqilchinaan namni yeroo hundumaa Waaqayyo yaada irraa qabu jalqaba hin rakkata. Namoota macaafa qulqulluu keessaa ilaaltan amma dhumaatti ilaaltan jalqabi isaanii gaarii miti. Dhiphinatu itti dhufa. Kanaaf yeroo Waaqayyo sanyii Israa'eloota kaasuudhaaf Yoosefiin akka hin argamu godhe lammaffaa irratti Biiniyaam gaafa dhalatu haatiin duute haati Yoosef. Yoosef haati irraa duutee abbaan jiraa garuu kan inni yaadu haadha isaatii, kan inni abjootus waa'ee haadhaati, jaalala haadhaati. Waaqayyo garuu waa'ee haadhaa dhiisee waa'ee samaa'itti agarsiise. Ameen. Samaa'ii irratti banee mul'ata Waaqayyo waan itti madaa fayyisu qaba. Waaqayyo wayin madaa kee fayyisu. Yoosef dhiphina haadhaa keessatuu jiru ulaan irratti banamee samii dubbisa. Daangaa irraa bissi midhaanis sagadaa, samii irraa urjii faduus sagadaa. Yoosef yeroo kanaan madaan isaa fayyaa jiru abjuu isaa kana baaseetu obbolaatti mate. Yeroo baay'ee diinni si ajjeesu fagoodha waan hin kaaneef obbolaatti sin tolle, haadhatti sin tolle, abbaatti sin tolle. Abjuun Yoosef gaarii waan hin taaneef
mootummaa ta'uu waan agarsiisuuf Yoosef irratti miidhaa gurguddaa lama raawwatanii isa sadaffaa gurguranii keessaa galan. Kan isaan godhan inni jalqabaa boolla buusuudha. Ruubeenii fi Yihuudaan mucaa hin hangafni boolla kan buuse gaarummaa fi jedha sagalee Waaqayyoo. Inni akka obboolaan warri sun hin ajjeefneef amma boolla buuse yeroo namni achirraa deebi'u boollaa baasee abbaatti erguu yaadee godheedha. Garuu boolla buusanii ituu isaan boolla buusanii xinnoon turin warri Ishmaa'eel immoo gaala bitanii gurguruu deemaa jiru. Ishmaa'eel mucaa eenyuuti? Ishmaa'eel mucaa eenyuuti? Asin jirtan mucaa Abrahaami. Isiyaaq mucaa eenyuuti? Yoosef. Yoosef Yaaqoob. Yaaqoob kan eenyuuti? Kan Isiyaaq. Isiyaaq kan eenyuuti? Kan Abrahaam. Ismaa'eel kan eenyuuti? Kan Abrahaam. Isa booddee mucaa kana baasanii warra Ismaa'eelitti gurguran. Birrii obboleessa birrii jaallatutu haadhoo isaa birriin bite. Inni bitee warri Ismaa'eel kun Yoosefiin gaalatti hidhanii oofan. Mul'ata baatee, abjuu baatee, kaayyoo isaa baatee, horiitti hidhamee oofamee laga bu'ee achitti dhaqee gurgurame. Yoosef mana hidhaatti galee qoromsa addaa hundumaa dabarsee hamma biisaa jijjiiramutti waan godhu hamma wallaalutti deemee garuu waggaa 13 kan taatu abjuu ulfaa'ee hin deenye qabatee guyyaa tokko ga'e harka ol naa fuudha. Ergaan natti dhufe. Innati bara baay'ee ulfooftee teessumarra siif dhalatu. Nama harka naa qabiiti indeessa barana waa deessa siin jedha Waaqayyo. Waan deessu maddu numa deessaa jedheen ilaa. Yoosef haalli jireenyaa gaarii miti, haalli mana hidhaa gaarii miti, abjuun gaariidha. Yoosef abjuu abjootee hidhame, abjuu hiikee hiikame. Naa gaafa abjuu hiikuu Yoosefin fuudhanii mootummaarra ka'anii bulchiisa ta'e. Egaan yeroo hundumaa Waaqayyootu jaa namaa ba'a. Beektu miti macaafa kana Waaqayyo lolaadha. Maqaan isaas Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyo yoo Yoosef dhiise iyyuu Waaqayyo waan hin dhiifneef biyyi Yoosef irraa gurgurame beelaan rukutame, biyyi Yoosef itti gurgurame immoo quufaan rukutame. Isa booddee macaafi inni kun 72 jedha, kakuu haaraan 75 jedha. Warri Yoosefin gurguran nama 72 hanga 75 ta'anii biddeen barbaacha Yoosefin bira dhaqan. Biddeen barbaacha gaafachi dhaqan Yoosef bulchiisarra yeroo turu hin du'e. Mootiin Gibxii bara dheeraa booddee du'ee jala kol 23 kun. Gaafa Yoosef du'u mootii isaan hin beeknetu ka'e. Nama sin beekne moo Waaqoo sitti hin fidin? Namni sin beekne gaafa si arrabsus arrabisaa, gaafa si keessumsiisus keessummumsaa sin beeku taanaan gadheedha namni. Mootiin jara hin beekne gaafa ka'u isaan rakkiseedha. Amma gaalaala karaan isaanii amma kana ture gaafa mootiin kun isaan rakkisu namatti bilbilatan hin qaban. Lafatti iyyanis hin qaban. Mana murtii dhaqanis hin qaban. Gara eenyutti iyyatan? Ishee kanan barbaade. Gara eenyutti iyyatan? Gara Waaqayyootti iyyatan. Jarri kun maaliin akka isaan achi dhufan beektu? Maal keessa akka isaan jiranii beektu? Waan godhan gaafa wallaalan Waaqayyoodhaan akka jedhan haala nuti keessa jirtu in agarta miti yoo. Qoramsa nuti keessa jirtu, yaaddoo nuti keessa jirru in agarta miti yoo gaafa jedhan Waaqayyo hin ilaaleedha. Ameen. Keessumaa 24 boqonnaa 2:24 jecha jabaa tokko jedha. Waaqayyo yemmus aannaa isaanii dhagaye. Aduu beektu. Aduun afaan hin qabu. Sagaleen maan language sana language hin qabu. Sana tokko beektu. Maal jedhee hojjete maal jedhe? Harka ol naa fuudhime. Isumati ciistee aaddu Waaqayyo siif dhaga'u. Aaduu isaanii dhagaye. Nama akkamiitu aadame mana keessan keessa nama akkamiitu aada? Aadaa bultee gaafa jedhan itti cimeen. Toomaas nama da'uuf ga'e nama dhukkubsate itti cimee Yesuus ani hin beeku Waaqayyo waan sirraa kaasu qaba. Mee iyyaati aaduun koo kun dhaga'ameera jedha. Utuu waan tokko hin dhaga'iin
ina aaduu isaanii dhage itti cime itti ulfaate malakkateen beeku waaqayyo nama ka'uuf qaba. Waan sadiin dubbatan dhaggeeffadha. Waaqayyo sii ka'a. Tokko waaqayyo kan inni ka'uufi iyyi kee, aaduun kee, imimmaanni kee, boo'ichi kee yeroo achi ga'u ka'a. Ajjirtumoon galtan sii ka'an jedhe. Kan waaqayyoon kaasu waaqayyo calluma dheen ka'u. Amantiin tokko tokko macaafa qulqulluu isaan hin jaallanne jira. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokko 45 ka'ee 51tti kan jiru namoonni hin jaallanne jiru. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 8 irra kan jiru amantiin hin jaallanne jiru. Tiksima ta'e maal yoo jettan jecha warra kuteedha. Hin jaallatan maal yoo jettan fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti nama tokkotu mul'ata argee Isxifaanos nama jedhamu. Mul'ata Isxifaanos argee mul'ata Hisqeel argee wajjin tokko miti. Mul'ata Isxifaanos argee mul'ata Isaayyaas argee wajjin tokko miti. Kan Daani'eel wajjin tokko miti. Jarri kun immoo warri raajii gurguddaadha. Isaan kun immoo Daani'eel, Ermiyaas, raajota arfan kun Isaayyaas, Hisqeel raajii gurguddaadha. Waan isaan jedhan fudhatamaadha. Namichi garuu haaluma tokko billichii argee kun faallaa isaanii argee. Kanaaf fudhataman qabuudha. Maal innis Daani'eel mootiin ulfinaa teessoorra taa'een argaa'edha. Isaayyaas mootiin ulfinaa teessoorra taa'een argaa'edha. Qulqulloonni itti naanna'anii qulqulluudha. Hisqeel akka jedha. Isxifaanos garuu faallaa kana mootii dhaabatuun argee. Ameen. Jarroo taa'ee jira jedhanii inni kun immoo jaajjee jira jedhee kun sirrii miteedha. Waa tokko isinitti himan kallachuu sirriidha. Waaqayyo bara sii taa'u qaba, bara sii ka'u qaba. Bara Isaayyaas waaqayyo teessumarra taa'e gaabii guddaa uffatee addaatee taa'an. Isxifaanos garuu yeroo dhagaadhaan jalloonni rukuttu waaqa dhaabatu arge. Si'ii rukutamuun taa'u waaqayyo. Harka ol fuudhimee sagaleen natti dhufe siifa ka'u waaqayyo. Lakki amiin hin jettanii isinii iyyaatime waaqayyo naa ka'e jedhame. Akka jedhe waaqayyo Naatnaa'eliin maal jalattan si arge? Eessattan si arge? Maal hojjetaa mucichi muka arbuu jala of rarraasuu dhaqe immoo boo'icha dhaqe wanti beekamu hin jiru. Garuu akka jedhe muka jalattan si arge waaqa banamaan si agarsiise. Waaqayyo lafanni fuudhee lafanni itti geessu laal. Namoonni baay'een akka jedhu hin ta'u muka banamaa mukaa jalaa ka'anii waaqa banamaa hin argan. Matsallee barachuu qabaa kadhachuu qaba yeroo fudhatee ammuma ka'e ammuma sitti mul'atu. Nama si biraatiin har'a waatu sirratti taa'aa hidhimeeti lama. Har'a waan guddaa tokko si argataa jira. Kanaaf gaafa tiyyitu hin ka'a waaqayyo. Gaafa ti aaddu hin ka'a waaqayyo. Maal akka ta'e hin beeku waaqayyo sii ka'a wanti sun sirraa ka'a. Iyyaatime waaqa onarraa kaasaa jedha. Amma gaafa waaqayyoon kaasuu barbaaddan akkan isin warri barbaaddan namatti isin iyyinaa. Hin dhiphatinaas isumatti iyyaa. Rakkoon kun nuti har'a akka waaqayyo nuun kaane godhu maali yoo jettan baay'een keenya yeroo dhiphannu qabna, yeroo kadhannu hin qabnu, yeroo itti waaqayyootti haasofnu hin qabnu. Sagaleen kun garaa nama nyaata. Aaduu keen dhaga'eedha. Ameen. Faarsa 37 lakkoofsa 4 dubbiftaniitu laata. Isa garaan kee dheeboten sii kennaa. Hin dubbatame moo hin dheebate? Isa garaan kee dheebate. Ameen. Hin dubbatamne hin bar. Amma keessi kee cabe, hamma keessi kee gadi bu'e waaqa beekuu qabdaati. Kanaaf yeroo isin isaa wajjin haasoftan, yeroo isin ciiftanii aaddan, siree keessarra ciiftanii gaafa aaddan hin dhaga'u waaqayyo. Gaafa dhaga'u sanatu sii ka'eetu sirraa kaasa. Hin iyyine taanaan garuu wanti sirraa ka'u hin jiru. Hin dubbanne taanaan wanti sirraa ka'u hin jiru. Waan isinitti himu na dhaggeeffadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti Yesuus Kiristoos hojii koo keessa maa galtee jarumtu natti haasa'anii jedhe moo isumatti natti himteen nan godhaa jedhe. Ittiin himne Maariyaam? Ittiin himne isaan hin taane. Maariyaam maal jette dhumarratti mee waaqayyo waa inni isiniin jedhu godhaa hin taa'atte. Jarri dhufanii gaafa Yesuus wajjin haasa'an face to face walitti ba'an. Amma hundi keenya makuma keenyatu beenteedha, makuma keenyatu warra Pirotestaantiiti malee miilla biraan amantaa Ortodoksii keessa jirra. Isaan Maariyaamiin itti nu himtu jedhu, isin immoo paasteriin raajiin itti nu himaa jettu. Wanta akkasiin jiru eegsiidhaan akka dee waaqayyo gara kootti sirraan kaasa. Amiin hin jettanii isinii.
maal jedhe Waaqayyo maal jedhe Waaqayyo maal siin jedhe Waaqayyo yaadattootaa tanii Iyyaasuu boqonnaa 6 irratti ilaa inni cufame kuni jedhe hameetiin qabu waa'ee makeetiif cufame jedhu Iyyaasuu boqonnaa 6 tokko kaala mashinitti waa'ee makeetiif jabaatee cufame soo maaliin godhare biiroo kamin naqa poolis xaabiyaa kamin naqa lakki iyyi yaadi gochi maal ta'a hinjigaa'e amma gaafa iyyitan akkasin irraa ka'u beektu garuu namni iyyuu hin jiru waldaa keessaas hunduu yaaddoon ani waan isaan beeku Waaqayyo waan sirraa kaasuu qaba iyyi gaafa iyyitu sirraa ka'a inni lammaffaa inni sirra taa'e kun kan inni sirraa ka'u gaafa inni iyyite kun achi ga'udha Waaqayyo bira siifa ga'u harka lufura jiru fadhaame imimmaanni kee kun Waaqayyoon bira siifa ga'u cabi kee kun Waaqayyoon bira siifa ga'u qaaniin kee kun Waaqayyoon bira siifa ga'u na bira ga'eera siina jedhu Waaqayyo amma maal ta'eera na bira ga'eera 3:7 akka jedha 3:7 laa gadi qabamuu saba koo warra Gibxi jiranii an argeera isa isaan warra humnaa isaa irratti hojjetan jalaa bahuudhaaf iyyanis dhaga'eera dhiphina isaanii ani beeka na bira dhaga'eera ani beeka Daani'eel guyyaa 21 kadhate Daani'eelin kadhataa seexanni kadhannaa isaa hidhee jira ergamaan ta'u gaafa dhufu Daani'eel akka jedhe ergamaan ana eessaa dhuftaa jedhe Waaqa biraan dhufaa jedhe ergamaan akka jennaan Daani'eel akka jedhe kadhannaan koo achi hin geenye oodhe kadhannaan kee qabamee jira Waaqayyoollee kadhannaa kee gaafuma jalqabaa sii dhaga'e garuu inni hamaan sun kadhannaa kee qabeeraa jedhe yeroo baay'ee akka isin Waaqayyo wajjin hin haasofne wanti oozoonii kana keessaa kadhannaa keessan qabu lakkoofsan qabu nama tokko agartee itoo ta'e ooma inan kadhadha jedhu irribatti buusa irribatti dhufee achuma raffisa achuma bulaa waama kadhachuuf yaadalleen kadhatu mishiggii gala yeroo mishiggiin gala jedhu moo hirribii kuntaalaan dhufa ganaman rafa galgalan rafa hidhamaadha yeroo iyyi keessan achi ga'u yeroo mimmaanni keessan achi ga'u warri jijjiiramuu irratti barachaa jirtan marsaa 14ffaa irratti waa'ee kanaa kaaseen ture kadhannaan isaanii isa bira gaafa ga'u mimmaanni isaanii gaafa argamu kadhannaa Waaqayyo hin dhaga'a mimmaan immoo hin arga kana lammantu jira gaafa Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'e mimmaan isaanii arge duumessatu dhufeedha ameen duumessicha keessaan sagaleen dhufe maal jedhee iyyi keessan na bira ga'eera an dhaga'eera mimmaan keessan argeera ammas na yaadadha kottaa waa goona kadhannaa isa bira ga'u haa iyyinu ameen hin jettanii isa sadaffaa bisa dhumaa ani irra turuu barbaadu abboota firdii labantiin tuqee ture boqonnaa tokkodha inni sadaffaaf inni dhumaa Waaqayyo kan inni sirraa kaasu yeroon isaa ga'udha ameen hin jettanii nama saar kanaa qabiiti Waaqayyo ba'aa kana sirraa kaasaa jedhin kan inni sirraa kaasu immoo jedhin yeroon isaa ga'udha jedhin nana manaa ganama kanaaf yeroon ga'u jira namoota kanaaf saatima sirrii nama ta'uuftu jira iddoo kanatti abboota firdii kana gaafa laaltan macaafa abboota firdii isin gaddisiisa akkuma silaa maa ijoollee ergaa koo maaltu itti meedheen ture wangeelaawitti macaafa abboota firdii macaafi kun bulchiisa Iyyaasuu bulchiisa Museetti aanee bulchiisa Iyyaasuutu ture bulchiisa Iyyaasuutti aanee macaafa kanatu ture Iyyaasuun Museen yeroo hundumaa gaafa haalli itti cimtus gaafa qoramsi itti dhuftus Waaqa gaafata yeroo Musee Waaqa gaafatu Iyyaasuun immoo gaardii Museeti Iyyaasuun gaardii Museeti Musee wajjin ba'aa Musee wajjin galaa Musee eega yeroo Iyyaasuun yeroo Museen kadhachuuf gaararraa halkan 40 guyyaa 40 ture Iyyaasuun immoo ajajaa waraanaati eedduu Museeti gaara jala taa'ee bineensaaf horii gaara Musee irraa eega ture namni kun nama cimaa akka inni ta'e innis halkan 40 guyyaa 40 gaara jala akka ture hojii sakkuriitummaa yookaan hojii gaardummaa hojjechaa akka ture agarra Museenis namoota hundumaarraa adda baasee obboleessa hangafa isaarraa
obboleettii isaa irraa adda baasee Miiriyaam irraa Aaroon irraa adda baasee Iyyaasuudhaaf iddoo guddaa qaba. Namichi kun amanamaa wanta ta'eef. Kanaaf Museen gaafa du'u Iyyaasuutti bulchiisa kenne. Gaafa Iyyaasuutti bulchiisa kennu bulchiisa Iyyaasuu keessatti shakkiin sadiitu jira. Shakkii sadii. Sabi maal jedhan Iyyaasuudhaan? Waaqayyo duwwaan si wajjin haa ta'u malee siif ajajamnaa jedhan. Kun shakkii qabdi. Eenyu duwwaan si wajjin haa ta'u malee? Waaqayyo duwwaan si wajjin haa ta'u malee jedhan. Inni lammaffaan Museen ilma Nuun. Warri Nuun immoo saba Israa'eliif qomoo rakkisoo turan duraan Leewwotuma ta'anii. Kanaaf Iyyaasuun warra Nuun qomoo warra Nuun abbaan isaa Nuuni isaan keessaa waan dhufeef bulchiisa kana irratti biqaatii hin qabu kan jedhu ture. Waaqayyo gaafa jecha kana faallessuuf jedhu Iyyaasuu boqonnaa 1:4-5 ilaaltan akkuma Musee wajjin ta'ettan si wajjin taa'e. Amiin hin jettani? Maal jedhee Waaqayyo? Akkuma Musee wajjin ta'ettan si wajjin taa'e. Okay, namatti tola gaa. Iyyaasuu boqonnaa 7 irratti boqonnaa 6 kan ilaaltan dachaa kooritti gadi baasee loltuudhuma isaa gube. Zayitiitti naqe. Bulchiisa Iyyaasuuti. Loltuun Iyyaasuun abiddatti naqee kooritti gube. Kan ormaa miti. Warra Aayi wajjin wal lolee mo'amee gaafa galu Iyyaasuun loltuu kana gube. Iddoo kanatti waa lama jira. Tokko aarii Waaqayyoo hin qabbanaa'e jedha. Lama sabi sodaa keessa gale. Namichi kun inni dachaa kooritti gadi bu'ee gubame kun maal godhe? Hamma kana bolotiikaa isa gubsiisu keessa gale. Basmara diimaa gale. No. Warqee bareedduu tokko hate. Akkaan warqee bareedduu hate waan sodaateef immoo siree jala kaa'ee irra ciisee hanni immoo cubbuudhaan gaafa dhaqee lolli mo'amee ijoolleen Aayi qomoo 25,000 ta'anii Israa'eloota bittinneessan. Iyyaasuun namichi kun sakatta'amee hatamuunsaa gaafa baru beenzilatti firfirsee akooritti gube. Sabooddee bulchiisi Iyyaasuu ajjeesuu duwwaa ta'e. Nama araara godhee faraarri ta'a wanta ta'eef lolli gaafa baay'atu mo'amuutu dhufa. Lolli immoo araaraan hin furamne taanaan mo'amuudhaan furama. Kanaaf Iyyaasuun inni dhabe. Yeroo Iyyaasuun kana tasgabbeessu asiin lolli dhufa. Yeroo asiin tasgabbeessu asiin lolli dhufa. Yeroo asiin tasgabbeessu asiin lolli dhufa. Isa booddee Iyyaasuu boqonnaa 13:1 laala. Iyyaasuun akka jedhe ana nagaa bulchiisa narraa fuudhi jedhe. Iyyannoo faan lama galchite. Waaqayyo immoo Iyyaasuun akka jedhe lafa hin qabamne baay'ee jira jedhe. Iyyaasuun maal jedhe sababiidis ani dulloomeera ani akkas ta'eera. Bulchiisi Iyyaasuu ituu lolarra jiru Iyyaasuun du'e. Iyyaasuun loltuu guddise malee amantoota hin guddifne, agalgaa'ota hin guddifne. Waldaa kiristaana akka jirutti abboota amantii rakkaa fuudhee Iyyaasuun paarlamaa mootummaatti kennee du'e. Bara kana bara abboota firdii itti fufe. Bulchiisi Iyyaasuu waldaa kiristaanaatti hin fufsiifne, dhalootatti hin fufsiifne, lolatti fufsiise. Bara kana bara Iyyaasuun boqote mootii Iyyaasuu wajjin wal lolu tokko ture. Mootiin kun Adoonii-Beezeq jedhama. Mootii Adoonii-Beezeq jechuun macaafa qulqulluu keessatti nama akkasii yeroo lama duwwaa ka'e namicha bitaachaa isa jedhamu. Isaaf isa kana duwwaa ka'e loltuu hamaa jedhamanii warra beekamaniidha Adoonii-Beezeq. Garee ijoollee Ooriyoon warra kushiin turan. Urjii Ooriyoon beektu? Saakor. Ijoollee Saakor hin beektu ishee okay. Qomoo akkasiiti. Hamaa sagalee. Bulchiisa jaallata geggeessuun beeku. Ajjeesuu irraa booddeen deebi'u. Guyyaa tokko akka godhe. Ijoolleetu akkuma amma ijoollee qubee jettan biyya adda addaa qabalee adda addaa aanaa adda addaarraa bulchiisa gagaarii jalqabde. Mootiin kun guyyaa tokko paarlamaa labsee akka jedha. Aanaa irraa ganda irraa
nama biyya bulcha jettan, nama hin ta'a jettan, mootii ta'a nama jettan filadhaa ergaa asa turanii biirota qilaa ministeeriyaa turanii ana biratti leenjii fudhataniidha. Ummati yeroo kana nama ta'uu jedhu nama gaarii IQ mentaalii guddaa kan qaban namoota 70 coranii mootummaatti ergan. Yeroo kana mootiin maal yaade jarattiin kun yoo guddatte ijoolleen irraa fudhatti waan jedhuuf iddoon irraa fudhatti waan jedhuuf hooma sana piinsaa fidee quba buudduu harkaa quba buudduu miillaa keessaa bubuqqise. Nama 70 mootota aanaan filate erge sana keessaa. Abuudduun harkaa hin buqqee kallachuu abuudduun miillaan buqqee. Akkuma beektan abuudduun miillaa meedullaa polugaantaa wajjin wal qabatee waan jiruuf abuudduun miillaa buqqaanaan ati baalaansii miti dhaabachuu hin dandeessu hin daa'imta malee. Abuudduun harkaa sirraa buqqaanaan immoo waa gochuu hin dandeessu. Mee quba 4 kana waa godhaa nyaadhaame nyaadhu biddeena dhufee nyaadhu nyaa'u hin hojjetaa hin hojjetu. Namichi kun waan kana waan tasgabbeesseef I am serious gadaan geggeessaa jedhe. Yeroon akka godhu Waaqayyo akka jedhe yeroon ga'eera kana booddee boo'ichitti hin fufu jedhe. Harkol naa fuudhi yeroon ga'eera Waaqayyo waan si qabe sirraa kaasu. Nama sirraa kana qabiti amma yerootu ga'e si miti jedhe.